streets of Eugene. He is world champion Tamarat Tola. Urji Afrika gurra achibone Ababa biqilan mohachu barre Daratu tulum milkoomne sinin kabaja argamne argi hundarra mullanne hundu gamada gamanne Ujilen bonsitan sababi gammacheeftan mohachuudhaan simbegna atilee to'ota keenya mul'attee faajin keenya sinaloota affa keenya galatoomaa jenneerra gammadee sabni keenya urjiilee gurraacha Afrikaa nu boonsan guddaa gatika Abbee Biqilaan kan dhufe Hayilee Gabrasillaasee itti fufe Jabaan gurraacha hangafaa seenaa dawaa lammaffaa durii kaasee hangarraa warqiin dachaan dabalaa lammiin biyya koo gammadee siniin kan maqaa argate ol kaatee faajiin mirmirraan sirraa jeffatee addunyaan walgeenyi irraa bu'aa sarginee gatii dadhabbii siniin obsinee ilmaan biyya koo nuuf taatan ergoo durii hangarraa jirtuu biyya koo gootota addunyaa laale hunduu simannaaf yaane gammachuun dachaa dachaa injifaannoo hin milkooftu eenyummaan sinqixxeessu biyya ofii akka atti boonsu seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera Marqos Gannatiif Sileshi Gazaanya Barraa Barasee Biraan Adareef Faatumaa maatiin Dibaabaas kanuma seenaa miliyoon Abarraa Masaraa Addaffaa qabna seenaan Qananiisaas dabalee Fayyoo Leellisaa saba falee Ibraahim Jehilaanii fi Hagos Bosinnat Garramoo isa tokko cimsuu dhadhaloo ta dhufu warqiin dadhabbiidhaan kan dhufu lammiin biyyaa gammadee siniin maqaa argatee yaboonsitoota sabaa Itoophiyaan sin qabaa gudaaf sagaa'eef dirribeen Taammiraa Tolaa kan dhufe yoomiif Salamoon Baaraggaa gudaaf Muktaar Faas jirugaa Gootom Gabrasillaaseef Magdasfaa warquhaaf lammeechaan jirugaa tarreessee maqaan infituu ulfaadhaa gareen hundumtuu eenyuutu sin caala har'allee urjiin Afrikaa qacalee eenyuutu sin caala har'allee urjiin Afrikaa qacalee